biyyoonni akka Liibiyaa, biyyoonni akka Siiriyaa, biyyoonni akka Yemen gara dimokiraasii ce'uu osoo hin taane wal waraansa biirumsa hamaa keessa seenan. Nuti ummata keenya bal'ootti dabarsu, nagaatti dabarsu, dimokiraasiitti dabarsuudhaaf qabsoofne malee ummata keenya wal waraansa hin caamne galchuu waan hin barbaadiniif regime change yaada jiru duubatti dhiibnee regime reform and transformation ka jirutti deemnee jechuudha. Risk avoid gochuudhaaf kana goone. Kanarraa kaanee saffine. Obboleessi kee gaafii kaasee jira. 75 zabana Hayilee Fidaas ni nyaatamne. 91 zabana Leencoo Lataas ni nyaatamne. 2018 zabana keetii ni nyaatamne. Walakkaan dhugaa miti. Akkamitti? Dhugaan jiru sirna Hayilee Sillaasee kuffisuu irratti illee qabsaa'onni keenya adda dureen taphatan. Ummanni keenya adda dureen taphate. Sirna san kuffisee sirna darbuu aangoo qabatee hawwiin Oromoo garaan keenya dhugaa rabbiitu ture. Sa'aat ifa. Talammataa'oo 91 qabsaa'onni keenya shoora guddaa taphatan. Ammallee sirna mallasaatii dhufe bakki Oromoon yaade garaan keenya. 2008 oolmaa galatti sadarkaa jedhamutti sirna san kuffisuu irratti ilmaan Oromootu qabsaa'e. Ammallee hawwiin sirna dimokiraasiitiif walqixxummaaf bilisummaa uummata Oromoo hin dhufne dhugaadha. Sadeen dhugaa. Waan irraa arganne immoo hin irraanfatinaa. Maaliif dhabnee immoo ittiin isin dhufu? 75 bilaahi qofa miti beekaa. 75 sirna nugusaa diigu yoo xiqqaate Oromoon ciisanyummaarraa akka bahee qonnaan bulaan keenya lafa argatu godhe. Lafa argachuun sun qabsoo itti aanu murteessaa ture. Manguddoon murtoo jiranii himuu danda'an. Obboleeyyan keenya gariin qaama isin duutoo jiran kan yeroo gabaabduu waggaa 2-3 keessatti lubbuun jira sagayyaa sababaan jira. Aariin isaan godhanii lafa sirna abbaa lafaa harkaa fuudhanii qonnaan bulaa keenya kennan sochii adda bilisummaa Oromoo 80moota keessa godheef shoora guddaa taphate jechuudha. Cinaa nyaanne cinaa nyaadhamne. 91 nyaadhamuu qofa miti galaaluu qabna. 91 Oromiyaa wanni jedhamu hin jirtu jechaa turan. Yeroo san Profeesar Mahammad maal jee barreessaa jiru 86 na fakkaata. Oromiyaan jedhamu har'a lafarra jiraachuu baattus hanga sammuu Oromoo keessatti hafa qaalamtetti gaaf tokko lafarra mul'achuu isaa irraa hunduu yaachaa ture. Amata 4 keessatti Oromiyaa waan jiru jaarre. Qubeen haraam jaamaa turte suni hojiirra oolte. Isinitti himu Oromiyaan 91 osoo ijaaramuu baatte. Oromiyaan ijaaramte sun qubeen ilmaan barsiisuu osoo baatte. Dhaloota qubeerra isin faasita kun hin jiraatu dhaloota fidalaa ifirraanfatee shinaabbaachoo ta'uu jiraata ture. Dhaloonni qubee ani waan lagiyya hoogganne sirna kana lafaan dhoofne kun bu'aa 91ti. Irraa buufannee jirra jechuudha. 2008 boodoo waan irraa arganne hin dubbatu. Gara fuulduraatiin seenaa irratti ni hima. Waan irraa arganne hedduudha. Wanni karaa saarrees akkasuma. Now let me take you back. Wanni gaafatu qabdan 75 maaliif guutuutti nyaachuu dhabnee nyaadhamne? 91 maaliif bakka garaa keenyaa dhaquu dadhabne? 2018 maaliif sirna hin barbaannu ijaaruu dhabne? Hangaafina nuuf gaafadhu kana. Quba qabuu dandeessan Hayilee Fidaatti, Leencoo Lataatti, Jawaaritti, Kaanitti. Sunaan fannifannu sun rakkoon qabu. Waa'ee maaltu nu hanqise ka jedhu sani deebii beekaa isa maali wani nu hanqise akka laalutti. 75 dadammaqiinsi saba keenyaatu sadarkaa sanirra turre. Nooti Hayilee Fidaa tokkorraa kan hin argee jira. Namni Oromoo Yuunivarsiitii yeroo san fixe 1,200 qofa ture. Nama hanga sadii saniiti dachii sammuu namaa qoodan qophiin hin turre
istiraakchara jiru san to'achuudhaaf